So welcome to this channel, and today I will talk about success and the power of focus. You have to focus first of all to waan tokko irratti xiyyeeffachuu qabda. Wanta jechuu barbaaddu tokko jechuudha. Waan sana eega fiixaan baaftee booda kan biraatti ceetaa jechuudha. Kan tokko milkaa'essite kan biraatti dabarta. Ammoo culture dubartii waa lama yaaddu gabaan baatu jedhani. Tokko xumuruun immoo waan meeqa jechuu hin dandeessu nama tokko waan taateef waan tokkotti irratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Xiyyeeffattu taanaan yaadni kee iddoo baay'eetti rama taanaan milkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Dubartii waa lama yaaddu gabaan baatu jedhani. Waa tokkotu galmaan hin gahin yaadni kee battaname yookaan yaadni kee adda faca'ee jennaan waan tokko iyyuu milkeessi naftaa jechuudha. Maal jedha Oromoon seetti fakkaate? Sareen mana lama nyaattu gidduutti duuti jedha. Kanaaf iyyuu yaada kee sassaabuun milkaa'ina keetiif isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf iccitiin milkaa'inaa inni tokko yaada kee gara tokkotti hidhuudha. Baaworii guddaa harkaa qabaachuudha. Kan biraanii galma kee beekuudha yookaan immoo dandeettii kee adda baafattee beekuudha. Taalentii kan kee kan sii kenname parpasii uumamteef yookaan immoo wanta baay'ee dandeessu tokko eeriyaa sana adda baaftee beekuudha. Kan hin taane taanaan akkuma qilleensa taataa jechuudha. Yaadni kee ebaluu kan hojjeteef sana hojjetta taanaan ebaluu barateef baratte taanaan wanta dandeettiin kee wanta sammuun kee yookaan wanta taalentii tokko hin qabne hojjetta taanaan milkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Wanta hojjetu tokko guutummaa guututti amanuudhaan yookaan parpasii kooti I'm born to do this yookaan immoo kan hojjechuufan dhaladhe jettee hojjetteennaan definitely in the meantime you will do it ማለት ነው. Persistence kan jedhan yookaan cimanii kaayyoo tokkotti cichanii dhaabachuu jechuudha. Chaalenjiin garaagaraa waggaa dhufe chaalenjiin waggaas itti dhufe chaalenjii sana baqattee kaayyoo kan galma kee sanarraa deebita waggaa ta'e ofumaa gara hojii tokkorraa hojii biraatti yookaan immoo fiildii tokkorraa fiildii biraatti jijjiirta malee kaayyoo jabaa yookaan immoo bu'uureffama jabaa hin qabdu taanaan eessayyuu gahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuuti galma keessanaaf cimtee jabaachuu sirra jira jechuudha. Kanaafidha namoonni baay'een hojii wajjin jalqabanii kan tokko biraa milkaa'ee tokko biraa kan hin milkoomnee fi yookaan namoonni baay'een barnoota wajjin jalqabanii barnoota sanaan kan waan irratti bobba'an sanaan namoonni tokko milkaa'anii kan tokko milkoomnee fi namoonni baay'een hin jalqabu malee hin xumuran. Maaliif hin xumuran yoo jettanii persistent hin ta'an jechuudha yookaan immoo jabaatanii hin dhaabbatan jechuudha. Paawarii guddaa qaba wanti kuni. Wanti tokko irratti jabaatanii wanti tokko yaada tokko qabatanii turuun is a great power. It is great power. Faranjoonni maal jedhuun kana persistence jedhu. Namoonni chaalenjii isaanitti dhufu yookaan rakkoo isaan mudatu kaayyoo isaanii galmaan ga'uu keessatti adeemsa jiruuf jireenya isaanii keessatti isaan mudatu rakkoowwan isaan mudatan jabaatanii dhaabatanii keessa yeroo darbanii persistentii jedhama. Namoonni bizinesii yookaan barnoota yookaan fiildiiwwan garaagaraa keessatti success ta'an baay'een isaanii iddoo xiqqoorraa ka'aniiti. Maaliif galma sana ga'an yeroo gaafataman persistent godheenan I don't give up, I don't want to give up jedhanii yookaan immoo wanna kana dhiisuu hin qabu jedhaniitu jabaatanii dhaabatanii jechuudha. Kanaafitu milkaa'anii jechuudha. Yeah, we call this persistence, persistence baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yoo harka kennuu dhiisaniitu jabaatanii abdiidhaan yookaan hamilee gaarii gaafata, abdii gaafata, amanuu gaafata, ofitti amanamummaa illee ni gaafata jechuudha.